akka fuunni jira jirtu hordoftoota odaa nabii otoo bakka nagaa keessan nagaa kootii galanna rabbii haa ga'u. Har'a muka callee kana kutaa xumuraa isaa kan qabadhee isinii dhufe na waliin taasisan jedha kan gurratti godhannu waliin hojjenna na faana ta'a. Akkuma argitan kana kan hunda isaa xumurree jirra. Amma isa kana fudhanna tokko deebisnee isa kana deebisnee callee kana fudhanna deebisnee garii kana tokko fudhanna asirra muka kan gurratti godhannu kana tokko fudhanna jechuudha. Bifa kanaan isin hojjedhaafanii kana tokko hojjedhee jira amma tokkorraa hojjedhe isinitti argisiisuuf jechuudha. Akkuma argitan kana dura callee kana gurraacha kana fudhannaa maaliif yoo jettan akka asirraan baaneef jechuudha. Kun immoo waan bal'aa waan ta'eef kan buuneef sibiila kun dheeraadhaa gabaabsina eegasiin dachaasna jechuudha. Eegasiin sibiila kana banna isa kanarra hin madirraa sabatti kana callee gurraa bareeda hojjenne jechuudha. Akkatti harka kanaan xumurree jira. Kan harka isaatti hojjenne isinitti argisiisee jira. Akkuma argitan kana kun kan harkaati. Inni kun immoo kan mormaati. Kan gurraati hunda isaa xumurree jechuudha. Uffata barbaadan irraan uffattanii jechuudha. Diizaayinii bareeda uffata barbaadan irraan uffatama. Haala kanaan xumurree jechuudha kun. Hordoftoota kiyya yuutuubii kiyya laak sheer gochuu hin dagatinaa. Sheerii godhaa jechuudha. Hiriyoottan keenyan bira akka ga'uuf namoota hunda bira hin ga'a jechuudha. Osoo sheerii gootanii warri maatii kiyya hin taane immoo maatii kiyya ta'a. Nagaan naa oolaa.